Baiti nu akka warra Dubaay walumaa gala ani isinitti himuu barbaadu yoo jiraate soora Jawaar akka inni danda'u akka gochuu danda'an dhibbaan dhibbatti maalirra amane beeytani warra matu hayaa sanniin keessa namoota makiinaa fi birrii miiliyoona 400 baankii isaanii zarafan mara jiran warra mootummaan ichilaal gin wanni humni isaallee tanaafillee gadi buutedhellee yaadu garuu ummata kanniin keessattuu irribadaa warra miidiyaa gubbaa hinjirre sunniin warra awwalaa bade sodaatee kattir tukratii irra godhamuu qabu ka ammallee Jawaariin dhufee waa jedhu miidiyaa gubbatti argitanii ka as gubbattillee ammallee inni gochuu hin danda'u maal godha maal fiduu danda'a warra jedhu kanniin xaraguudha qaban kunni yoo xaragamte warri duubaa dhukattu sunniin asuun dhuftu silaa ka tukratii irra godhamuu qabu ka miidiyaa irraa fokkoru kanniin fokkore Namoonni natti dhufan warra miidiyaa irraa warri poost ta'e keessaa nama sadi qofa tokko Saafiidha inni lammaffaan Kuulleedha sadaffaan immoo intala Suusuu jettan san sadeen kana ammas abdii bilisummaati abdiin akka biyya jiruufi Saafiin kami abbaa hoolaa Saafii booyu tokko hin garree adde Saafii booyu tokko hin garree qabatee Jawaarii fi Dajuun hin qabame hin qabamne jechuun isa qofa warri miidiyaa irraa haasa'u jechuu kiyya haga sila hin qabamne inni ganaadha warri irra badaan ammas amma abdii bilisummaa akka itti Jawaar poost godhe argitee irra deebi'ee akka inni waraana bilisummaa Oromoo faatti dabalamuuf tattaaffii godha jedhamee dubbataa jiru hin gartanii inni poost Jawaarii daqiiqa ta'e kana ilaala wallaahi akka inni waa poost godhu dhaqee ilaala Okay, kanaafi hojii wanni beekaa ammoo jarana namni nu laallu kun anaa miti sii miti beekuun gaariidha dhugumatti waan nama hawaasa waliin wanna jedhu wanta Jawaar waan dogoggoraa takka jechootaa fi gochoota keessallee dogoggorri jiraannan sirreeffama jedhee wayite san gadhiisa. Sigale malee wanni inni poosti godhe namni haganaa qabame jedhu oduun sobaa biran dhayitu oduun sobaa nutti sirroobsu. Kana beekamaadhaan maal taatan hojii isaati. Sana fudhachuun gaarii. Amma warra achii gadi balu qabame ajandaa uwwisuuf haasa'u sana ifumaa keessanii dhiisuun gaarii na fakkaatan akkasitti hubadha. Magala anasokiya warra tirtiran gara irraa qabu qaba. Tirtirtuun tunu zoon jechuu qabdi. Fudhannee irraa barnu atakka diigalami adda. Osoo nama dhiifama godhuun danda'ame dhageeffadha. Osoo nama dhiifama godhuun danda'ame eenyuffaa dhiifama godhi jedhaan beeytanii jookar takka jedhi afmiyyee lama jedhi. Seennu maqaan isaa gurbaa namicha Ameerikaa jiru sanii Yaasinfaa warra san osoo irra darbee fenatti tola wallahi maaliif laali afaan kee kun baay'ee badaana na beektaati naamusni ati qabdullee murteessaa waan badii amma dalayte dura dalayte caalatti ta amma ati dalaytu ta amma erga miidiyaa irra dhuftee maqaan kee meeshin ta'e booda ati dalaytu bataam itti wasaanye dhugumaan sin jedha eeggachuun baay'ee iluudhaan mallee yes iluudhaan mallee iluufaa osoo dhiifama godhaniifi hedduu natti tola dhugaa dubbatu. Abdi wasi da bala jirati Yaasiniin himati deeman obboleettiilleen dhiifama naa godhattee viidiyoo waraabdee fi beektaa Yaasiniin himati danjalaa calise. Zarii guutuu Saafii sanillee abboo kamadiisa. Zarii guutuu kadhatee Saafii sanillee kamadiisan naamusaan kadhataa jira. Kanama biraa namni hin callise beektaa Yaasiniin zariin takka nafne baatee kadhattee minim satti. Video boleh to karge korban duwe. Tap guys. Abo kulen wal jalan koi me tayasin samal jate be ta boletin kapsao to goto ta bali kana ke salle nama harka ka bu Yaasinin barakam dalate. Isa ke salle nama harka ka bu Yaasinin kun waba godhe nama guddaa Jawaar maal gochuu kana arge hola warra hoolaa qabatayyu hoolaa teatiriirra nyaatam bariirra nyaatamteedhaan ammoo namni badaan ammallee kuulleen sun baay'ee mala faallafte dubartii dhalleedha haa ta'u garuu baay'ee mala faallafte haasofni isii maal haasoyte beekta
Jawaar akkana godhaa, Jawaar nu waliin akkana godhee guruppii keessatti isatu jaaree maafiyaa minaamin nagaba hedduu takka bacamaa turte beektaa samoona isaanaa kana keessattu. Yakki isiidhaa durallee jecha irratti hundaa'e ammallee jechuma sana ofitti dabalaa jirti. Jawaar immoo abbaa fedheefillee irraan darbu waan sana seera waan taateef wanni odhafte dirqama biyyaatiif waan akkasii godha. Haasofni isii sun garuu itti dabala malee waan hir'isu natti hin fakkaattu. Waan isii akkasii bacaabacullee sirrii miti. Calliftee osoo teettee naamusuma qabattee eeyidee amma mana hidhaa keessatti namni naamusa qabuuf kan naamusa hin qabne addatti qixaata hin qabatu hin qabata bara. Qixaata itti kennama. So mana hidhaatu jiraatte. Sirrii miti akkasitti bacaabacamu wallahi. Ilama walumaa wanti tokko wanti nu beekuu qabnu wanti kun hadha qofa gufuu namatti hin ta'u beektanii. Haga hadha biyya namaa jiruu miti haguma yoo biyya galallee biyyarraa biyya biraa deemuu hin danda'amu. Galaami. Haguma fedhe hoggaa fedhe turi. Hoggaa fedhe turi jechuudha. Sagaleen kun riikoordii hamee ol kaa'ama. Wanti Jawaar hojjete kuni suuraa fi sagaleen isaa viidiyoon isaa ragaan hundi riikoordii jedhameetiin bakka hundarra ta'a jechuudha. Biyyarraallee biyya biraa deemuu hin ulfaata. Gufuu hedduu argata warri amma Jawaar poostii godhe kun anumarraa kaasee yoo dhugumatti haalli isaa yaanni isaa hojiin isaa sun ilaallamee fi dhiifaman godhamneef jechuudha. Wallahi wanti hundi waraabamee ta'a. Borullee gaafa biyya gale hoggaa 10 boodas haa ta'u gufuu wayitti isa mudata jechuudha. Gaafuma inni prosesii xumuratuuf biyya biraarraa biyya biraa eegalu wanti kun itti gadi baha. Galaami. Hadda qofa gufuu namatti hin ta'u wanti kun. Akka kiyyatti akka mataa kiyyatti badii guddaas hin qabu akka dhuunfaa kiyyatti badii guddaas hin qabu jechootaa fi ragoota illee waan amma gochaa amma fakkeenyaaf irra guddaan ila haala miidiyaa tumiinsa namni miidiyaa kana gubbatti ilma namaa tumeemi gastii irratti tumamee falaalamaa miti ani badii akka mataa kiyyatti wannaa guddaan qabu waan ta'eef osoo Jawaar Muhammad dhiyaadhu kanaan jedhuuti wallaahi boru ganama dhiyaadha maal as keessa manguddoo jiraami qaama seeraa jiraami hin dhaqa hin dheessu. Bakka jooyitti taatulu nagaan tura ishee yeroo gaarii qabaadha. Na bebbeessalle viidiyoolee dalagaa ishee faamilii warri jala jirta illee. Oguruun deemu hojiirra jira barbeetta hojii akkaawuntiin guddichi naa dhabe bannaate garaan na gubataara. Tira kiyya gidee macidhaa kana waa rakkoon natti dhufa. Magayoomi si adabe. Waan baballeessine waan gubbatiin laafii gubbaa deemtee zim jedhi taa'e. Jawaar sillee poostii godhatee si deeggatee sillee akka caalaa nuuree fa'aa barii. Agayoomi adabenni maa taphni kana adamii maal ta'e? Taphni kana adamii maal ta'e boo? Kudhan bichaafe guyyaa kudhan bichaafe. Beessallee naa Sooraan kun ima onnee qabdaa maleeti gizee kana keessa ka tapha uummatatti uummanni danazzazeera. Obboleetto tokko keessattuu kutaan biraaf tullee sikkoo mandoonarraa hafnaan ani qabrii seena. Jawaari waliin. Rabbi najaanu hawaasa jira kenna. Ani hokkoo yaabdi maa poosti nama dhudhite Jawaar gandummaadha moo? Os ati maal goote miidiyaa kanarra deemtee yoo waa'ee nama tumsiifte wama argite faa isuma faa keeyta malee dantaami isa kee kun. Ati isaa silaa namni seeran. Ana Kadiir Martuu biraan nambisin. Yoo akka tasaa Kadiir Martuu tuyxanii wallaahi na nambisinaa bira. No. Ati fayyadabeessa keessatti ilaallamta bari. Kadiir Martuu maraattuu warra Harargeetti ati maraattuu warra sikkoo mandooti. Ani maraattuudha kiniini nyaadhaa bara. Na dhageeffadhaan Kadiir Martuurra maraattuudhaan kiniini nyaadhaa yoo barbaaddan fotoo kaasee sirra isin laxxafa. Kiniini maraattaa akka nyaadha. Wallaahi. Indee anjii sadii neqee barfee waraanadha barfee maraattuu. Na dhageeffadhu jookar silaa rabbitu sin baasa so biyya faranjii jiraachuu baadhe surree malee deemaa. Ini asan dhaggeeffad asan namni gaafa biyya dhaqe biyyi teenya jijjiiramte afaan hin jedhu malee hin dhufu silaa gaafa biyya dhaqe san baay'ee silaa dhabeeta. Ambar edarraa dura Jawaariin faarsaachina biyyi taraadheeni bar. Oduu wayii biyyaa shulluqqettee dhageettee jennaan parsantii 60 Jawaartu bulchaa jira Abiyyi miti. Dura Jawaariin faarsaa yoo lajjaaboo barbaaddan achi Abiyyi taraadhe. An kabiyyaa santu na rifachiise hundarra iyyuu ka amma qabaa maaliirra kabiyyaa sun akkaan na rifachiise maal yoo jette akka nama namni
wanjala namni nama ajjeese garuu warri haasa'ellee warruma nama ajjeese sawwa listiin jaraa bahee ijoollee ganinnatiitti kennamuun kabbaadnu በጣም ከባድ kana አይቴ kana jawaartu godhe kalaqafe jawaari jookar wayye amma sabbaruun irra gaarii waan godhaniif abbootu ayinu godha rabbi jedha urde gaafa marxoo godhannee deemaa jirra du'aayin godha abbaka akka qalbitti Salaam alaikum. wallahi sirra futti dhiifnee jirra waalaikum assalaam Ani Jookarin itti bilbilee kaleessa dheengadde itti bilbilee ni na jalaa kaasuu dinnaan ahaa gurbaan mootummaa harka jira jedhee bilookii itti naqe sababe sanallee na fuudhan jedhee bisee jiraan. Eeyyee waan isin dhugoota moobaran. wal bilookuun gaarii haa godhi messenjera warra nadda waluu miti akkatti jiru ilaali kunoo marxoo fadhee taa jiruun qabu Wallahi yoo rabbi obboleessa kiyya si gorsaa. Ahaa danam gorsuu yakka. Jabaadhu ati akkuma taatellee taatu waan badaa afaanii isin bahin. itti galta gorsaafillee Umar Bukaarii wanni afaanii si baate afaanis si adee bittu Yaa. Arrakkoon qabu jedhi ka. mootillee murtoo godhachuu barbaadde akka Jookar godhe Ala ani rakkoon qabu ani jechuun ani rakkoon qabu waan fedhallee yoo jedhe namni na gaafatu hin jiru jedhi kan an akka nama baruu ati waa wayii hubadhu anaa fi namni biraa addaane sababiin isaa maaliif beeyta duraan dursee ani nama garteetiniin wannaatii miti si gartee namuma suura poosti godhanii sodaachisanillee miti nama mallee siyaasaa beekus nama gartee waan xixiqqoofillee waan xixiqqoo keessallee seenuu miti dhugama sitti maa dhageeffadhu ka waan bakka xixiqqootti hin argamu duraan dursee bakka salphinnaa bakka xixiqqoo bakka oromoo walmituutti hin argamu maaliif beeyte wanni kun nama osoo hin taane rabbitu na gaafata bakka itti rabbiin si gaafatutu bakka sani iddoo rabbiin itti si gaafatu si galee waraabaa hizbitu waraabuun gaarii waraabaa maal namni rabbiin sodaachuu waraaba sila uummataan qabdu ati Ahmad cululleetu ayatul kursii itti dabala jedhaa jira quluu Allah irratti waraabuun gaarii sila ati anaafi Ahmad culullee walitti fidda ambar Umar Bukaar si galee Umar Bukaar tokkicha baaliyyoo tokkicha kolooba sanyii waaqoo sanyii leenjisoo diigaati bar ujoollee akkanaan gosa ofii hin beekne na seetaa waraabuun gaarii godhi Umar Bukaarii gizee nama warabbal kaaba waraaba ani nama gartee dhageeffadhu obboleesso na dhagay an nama fuula Abiyyi Ahmadii fi fuula Jawaar Muhammad dhaabadhee si galee feeliin seekkaa dhaatu bar yoo miira keessa gale si galee ayyee amma waatu jira ka waatu jira Umar Bukaarii waatu jirame abbaa shugguxii waa laal ka dhageeffadhu ani Harargee keessaa yoo namni na tuqe waan godhu beeka Baaleen keessaa yoo namni na tuqe waan godhu beeka Arsii keessaa yoo namni na tuqe wallaahi kutaa namni na tuqe san keessa dubartoota jaraa daabboo bitee ol yaasa taa'e waan tokko naman tummu nama narrabsu kanuma siin jechuu fedha laal ka daabboollee itti dhufaa jirani amma marrajaa qabnu keessaa tokko dallaal tokko warra daabboo shamara salphisu amma dallaalli daabboo qabamu eegallaa qiyaamaa beeki wallahi dhufeedha sunniin illee nama shamara salphisu shamara Oromoo salphisu jarrillee karaa daran bakka daabboo tanatti Umarii dafee gala liistii jalqabaarra kaa'ama beeytaati nama daabboo bitasanuu yoo dallaalli daabboo haa qabamu jedhani an dhaqee impaasitti harka kennadha akkuma Jawaar jedhe san tolillee hin jirti quba qabaadhu ka Jawaaru maal jedhee boorsisu godhaa jumaa nama isaaf jedha beelamee qabule nama isaaf jedha sirba meeqaa sirbee barate wallahi seenaa kan keessatti gomman dorkaa ambar nama abshir jawwee koo barsimatu nu bulcha jedheetiniin sirba tokkochaaf haga har'aatti biltsiginnaan na barbaadaa jirti Ameerikaa jiran aseeti malee homa takka mootu sirbuu miti irra nu baymee sirba warra koloo baasan koy sirbuu miti maqaa Jawaar yoo azaan Jawaar waan ummataaf gochuu qabu tokko imu
nama haadha abbaa wajjin hoolaa qabatanii itti dhaqayyuu kun hoolaa ta'e barriirra nyaatan hin jennani. Nu bira hin kennu. Alex kayya fa nyaate bar hoolaa isaa sanu. Hin nyaanne hin jenne Alex ta'e. Garuu namni nafne ka Suudii keessatti jookari mafaa malee warri akkas gadii tokko nafne ka hin duguyde lafarraa mootummaan ima duguyde nama baran. Namni hin qabamne jedhanii bar hin qabamne jedhanii anteereef kana waytaan dhufu sila ummanna kam jedha jedhee Jawaar waan qabe akka azaabaa gaggeessa nama beekana. Maashaallah. Ani garteetini garee waasaappii ka hidhamee hatta warra liiftii keessaa qabate barbaaduutti jiran. Siigalee warra TikTok irraati miti warri barbaadaa jiran warra guruppii waasaappiitiin nama waltumsiisaa turee fi nama gartee ammallee yakkoota gara garaa yakkoota gurguddaa shugguxiifaa waan akkasii nama haasayaa ture barbaadaa jiran jedhan. Warra asirraa miidiyaa irraa kun guruun dhaqu innuu feemesoota asirra ta'a. Maali shugguxii? Warra waasaappii deebisan. Namni agasi caala shugguxii waaqatti dhugaasi jira Umar Bukaarii. Oduu warra shugguxii barbaadan. Gootee shugguxii sammaadhaan ta'e Umar Bukaarii ati rabbitti hin tokkosne. Ati rabbitti hin tokkofne obboleessa kiyya. Anji'atti tokkose angaafa jiini kusuufu gabbee ji'atti tokkose malee rabbitti tokkose. Jiini keenyu. Jiini ka Oromooti ka. Umar Bukaarii waa'ee shugguxii maqaan ta'in. Jiini ka Oromooti odaa Oromoo fakkaataan agarree. No, hin gaabbita wallahi. Dhiisi mee bakka shugguxii kana. Gaafa inni kusuufe san itti gadi dhiise. Umar Bukaarii. Qaame. Umar Bukaarii waan sidhaa malaqai. Qalbiidhaan akka hojii qabadee manaa bahee dhufe. Maqaa Jawaar hin Qaame yookaan isatti na dhageessan. Qaame. Hojii qabadee manaa bahee dhufe addaan hojii hin qabu na fakkaata. Waan inni ta'isitti maa dhageeffadhu nama du'e qabrii yaasa beeyta faranjii wajjin akka waa warri qabrii iyyeetti yeroo tokko gurra bek godhee gallaala makiina keessa. Wallahi miti. Abboo Hasani qabriin gaafa duraa namicha keessaa baasan sun nama argatte hin bitadha. Jawaarin irraa waraqaa ragaa barreeffadhu kottu. Oromoon baay'inaan osoo achi jiraatte giddii walajjeeftee boolla namni keessaa bahetti wal awwaalti sila. Jawaarin irraa waraqaa ragaa barreeffadhu kottu. Qabrii tokkosii qabna. Jiini isaa dhumatee yennaan keessaa baasanii jiini isaa dhumatee yennaan keessaa baasanii amma nama biraatti bitatee itti awwaalamaa jedhe. Yaa dhugama tokkosii qabna kottu jawaarin irraa waraqaa baafadhu. Waraqaa ragaa fidi sarraa yoo inni sii kenna awwaalu amma warra nama deeyyoo awwaalu hin ta'u. Aga Jawaar awwaalaa dhutte. Beekamaadha gaafa. Uma fedhallee yoo ta'e inni qeerroo ofii miidhaa addunyaa gubbatti hambisaare inuma awwaala. Hin beekamu Jawaar kasaaficha akka nama cakkana Jawaar. No. Xiyyaaf tasaa dhiisa. Xiyyaaf tasaa qeensaaf keessaa dhiisame. Wallaahi akka qallaalitti hin laalina. Xiyyaaf tasaa tun akkana kunoo. Ndi ilalaal waan tokko beekuun gaariidha dhageeffadha jookari yoo maqaa bamillee qixaan isaa xiqqaadha akkuma azaabaa san hin beektanii mi'a jechuun namni haguma hiree ofii gubatee keessaa baya inni badii guddaan qabu haguma xiqqaa takka yoo yookaan ji'uma tokko yoo hidhame yookaan immoo matee akkasii keessaa baya dhugumatti waan badiin qabu waan taateef nuun amma osoo ragaa na yaamanii dhuguma so akka tasaa ragaa fidadhu gaafa jedhan antena wallahi bilbila asii godha yoo ragaa barbaadan fayyaan qabu. Sunima jirti garuu mana murtii Jawaar kan qabu. Dhuguma gaafa ragaa fidaa yoo jaani injira abboo ijoolleen kunoo. Mana murtii Jawaar ragaa fidachuu albalaarii kana kunoo amma namni Jawaar hin daffare albalaarii mucaa walloo kana gartanii bikama abbabaa kennu kana namni Jawaar daffare mucaa kana amma. Kanut olin sensisin abbo makan nu bada wali. Albaraarin kun kaban hin beeku iyyuu. Umar Bukaarin Oromoon deemtee nama lubbuu namaa kana wajjinu laayifii seenuu eegalte. Obbolee makan nu bada yookaan nutti olin sensisin nama akkasii nagayatti maasalaama. Oromoo waliin iskiriishit nagoot.
Qoya mul'atu waan ta'eef. Inde maal abbaan barbaade gas diga inna seenee waasee inde maal jechuun. Aboo kun najisa kun gadi buus kunnaati. An dhugumattu an baalagee nama ajjeesu kun gurbaan kana nama ajjeesu sanii bara. Wallahi waliin hin taa'u. Ciao. Kana majjeesu kun. Eenyu darbe. Naan kana maqalee yoo ta'e maal rabbii si uumee dhimaan nama seensista kana ilma haadha karaa irra dhalte. Bakka darbitan maali nama wallahi jookar waan akkanaa waliin kana maqalee sanii kun. Ilmoo beeraa akkanaa tana lubbuu namaatitti taphattu tana uf biran seensisin najisa wallahi. Haadha siifuu takkaallee walii waraabanii boochisanii beektaadha. No wallahi billahi argite haadhateen san argite dhate ilmoo takkatti an haadhatiyyaa takka jedhu taqalan san argite lafee isiitti si waraana wallahi waan akkanaan dalagin hawuzu billahi. No mucaan dhufee ababaa kennee rakkoon qabu. Ababaa miti haadha isaa fuudhee akkanatti tolaa darbu malee haadhuma isaa. Dhuguma. Ilma haadha. Banna jookar banna baalla wallahi wa billahi laali madal. Lammatuma nama kasi mana keetti sinnaqin. Ilmoo saree. Hariiroo isa wajjin qabdullee. Bilookaar boondoom kana waan akkanaa akkanatti xiyyeef. Akka waan udaama ajjeeffatu wallahi. Walillee beeku foloo irraa hin qabnu mucaan dhufee ababaa akka nama tokkotti wal darbatee naani. Isa kanaami ka jawaaritti jawaari sodaatu idee hin jedhe. Lakki abbaatii nama see dhageeffadhu. Ooyi si gorsa dhageeffadhu obboleesso yakki keetii fi yakki keessa waladda laal yakki isaatiif yakki keessa waladda sii galee. Bulguu. Aarsaa inni kafaluuf taa'u dhiiga namaa nama akkanaa gastii kee keessa teessistee awwalallee qopheessirra jira. Akkasumas si qalaa jechuudha. Bineensaa fi ilmi namaa waliin makamuu hin qabu yoo Komen bocah beresin aga, ente? Abang berbeda kare rasu budai. Ay bal. Jadi nama an bocah itu beresin aga. Or beresin Koi mucaan nu yarka dogoggoraa jiraati. Osoo nuti ragaa baanaaf jennu afaan isaa kanaan daangaa darbaara facha. Jalqaba irratti warri koomantii hin taane itti barreessitan. Waan hin taane hin barreessina. Nama kana isintu dogoggora keessa galcha. Abdii koi banna please. Joker. Haadhatee nasan argaa. Manni komentii bochaa barreessaa jira. Dhiisi haadhatee nasan argaa ta abdii bilisummaa dhabira dhaqisan. Yoo ati jijjiiraa kanaas waan biraa isaa. No bulguudhaa walitti makamin bineensaan ilma namaatii meeti. Abba waan biraa isaa bakka. Koi ለምን ትፈራለህ? ቆይ ጆኬ ቆይ ማሊፍ ሰዳት ቆይ ምንድን ነው ችግሩ? ጀለስ አከነን ተይ ወላሂ አቲ እኮ ነመነጻ አላባ No. Ati nama nasa. Warri TikTok jala komanti kana jala jiru free joker jala la yo dandeeta. Free joker jala. Sikale. Na soda usam barba. Abdi koi abdi abdi. Abdi koi jokeri waga fadda. Jokerati wan sodatu. Anu wa sodata. Okay. Wataka yun sodatu ati. No, innillee ofii galchuudhaaf deema dhiisati sanallee lala umar dhiis ofii galchuuf hin deemin jedhe dhiisallee dhiisati sigalee qalbii miti dhugaan jedha amma fakkeenyaaf jooka warri koomantii as keessa amma hedduun namaa gaarummaa jookar barreessa dhibbatti itti amanaan maaliif anillee haga beekuttu waan ta'eef akkasuma badii isaan agarreen jechuudha. Ani amma abdii laal sigalee ani amma dhugaa sitti himu osoo horii du'e mataa irraa baasanii mataa akka mataa horii kan irraa baasan san erbe mukatti diranii mana keessa dhaabanii jookaroo italaa itti ol seene waan iyyuu natti fakkaatee arge. Surra koo miti haa sodaatu iyyuu normal sonii miti inni wanni amma jechiin nama hin sodaadhu jedhuu fi miira nu gannaqaa jiran jira. Deema maali walii nagaa waan biraa faayinaa obaasuuf deetti yeroo manni kenna kun furriyaa jedhaman deemaa jabbo shilta jookar nama maal ta'u jedhe isa akkama maaf dubbii nama barbaadan aboo maaf dubbii na barbaadan
Joker wada illee bar Joker bar dheengaddaa bar duraa beeksisanii bari hin baatan. Akka warra keessanitti yoo ta'e gaafa shugguxii hidhattanii na dhuftan bari nama kilaashi nu biraa sin dhoggaa ture bari shintaa. Maa Joker yan dhabarta Joker kama kaleessa sani Joker kama bari bakka dalagaa isaatti nama meeqaan itti dhuftanii bara hafuura isin ikkute sanii bari. Waa nama dubbachisina. Abdiin golbita. Wallahi nan arsina ijoolleen teenna. Ani jawaartu miidhaan na deebise malee miidhaas dhiisee jira waan ta'eef nan tuttuqina haala. Nan tuttuqina. warri moderatora keetiin ol harkisa laal miira keessa bayi jokke dhugumatti miira keessa ati nama qulqulluudha miira keessa bayi waan gootu namni amma umarfaa laalinati umarfaa beekaa miira keessa galchuu barbaadanii please miira keessa hin galin namni miira keessa galee waan hin taane darbata beeta Wayna tuqu fedheeti barumari. Wayna tuqu. yaa durumaa wanni nama dogoggorsiisu waan akkanaati ila ijoollee teenna kana booda atiin koomantii barreessitus atiin haasawa haasoytus please namni kun yoo waa ta'e laal dhageeffadhaa obbolee wal fayyanna waan taateef namni kun yoo waa ta'e yookaan aarii keetiin namni miira qaba abbaa fedhee yoo ta'u gaafate waa ta'e jetteen sini galee kanaaf waan haasoftanillee laallachaa deema nama kana ofumaa keessanii miira keessa galchitanii akka inni waan hin taanetti galu gootanii boodatti kolfuu fi maal jechuun sirrii miti jokkee ati immoo taragaaga akkasitti waan abbaan fedhee waa barreessaa dhiisiti akkuma ammatti jirtutti deemu bareedeera. Barreessanillee ta'e gartaami. Suuta Arabiyaa jirra barreessanillee ta'e. Biyya dhiiraa keessarra. Wala. Warra miidiyaa kun warri miidiyaa dhuguman badaadha warri miidiyaa kun balaa dhugumatti miira keessa si galcha wallahi fayyaa qabu daasofni isaa isaanumaan rakkoo qaba barra isaantu durumaa akkuma kana warra koomantii fa'aa fideer waan amma ummata kana rakkootti dhagee kana hundaayyuu. Wallahi billahi beetaani urga galgalaatiif bu'aa jira beetaa mee qobannaati hiriyyaa kiyya tokko nalaa qabame beetaa. Amma jala kana seenee kunoo jala kana seenee galgala irraa sagalee waan isaa haasaa ture isaaf lolaa ture isaaf dubbadhaa ture. Hafarsaan gartee hafarsaanii akkana ta'uu isaatti baay'ee gaddaa ture amma kunoo jala kaa dhufe ani galgala irraa homa isaa haasaa ture kunoo isin hunduu quba qabdanii. Homa hafarsaa haasaa ture galgala irraa hiriyyaa kiyya gooddanyaa kiyya nama dhugaati. Hidhamuun isaa kun bakka natti dabalamuun isaa kun natti tolee jira. Waan biraa jedhaan isin fakkaata. Namni nama barbaadu kana fuudhee ayin hojjetee achi fidata gaarii baay'ee. Afarsaa bakka ciiftuu nyaadhu taa'iti tiktooka dogoggorteellee hin banin xixiqqaaf gurguddaallee. TikTok nama qaba. TikTok nama fuudhaa dhageeffadhaa. Dhuguma bar yoo laalte Facebook ma faa laali TikTok bilbila irraa balleessi warri silaa waa hin jechuu barbaadu yan jiraa miti. Yookaan katti tapha dhaqii waan rabbiin murteessa waan ta'e hunda. Lafa nagaa naa buli abdii kiyya nu laayivii irra ture sa'aatii dheeraa laayivii taa'uu keessa. Dhugaa jettee hin bachisitti haa tolu yeroo gaarii qabaadha iyyee. Abbatuuf mara jedhee beektanii. Abbaa nagaa bula lama nagaa bula wallahi billahi. Gadheen nu nyaatu heddi. Gadheen nu nyaachisu heddi. Hasanii fi afarsaallee galchame al takkaayyee hasanii fi afarsaallee galcha. Ulee deebisa ulee deebisa waan haadhaamuun fedhinatti fakkaata yaada bareeda wayye Jooga abbaa lubbuun numa jirta rabbi jedhi ima jirta tagamma lubbuun numa jirta tagamma ima jirta atima Waliyyafachuu nama kan. koy yagamma la ilaha dhageeffadhu ima jirta sila akkam taate baga rabbi si baase boleessoo ani kunoo bakka galu sitti agarsiisa yoo barbaachisaa ta'e viidiyoo baneeti.
obboleessa wallahi kun waan illee ilaa Bakka hangaluun beektaa? badee mana dhageessira inti beetii keessa taa'aa jira kun obboleessa kiyya kun ila hidhaa keessa kun ila La la ana no 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 kunoo ana biyyee itti jiru bakka hangalu sitti agarsiisu badii wayi dhuftee na fuuti bakka tana jaayizaan laaltee na fuuti dhaga'i jaayizaan laaltee na fuuti malee sitti agarsiisaa koo bakka jiru dhageeffadhu wallahi Abdurrahmaanii warra haadha dhageeffadhu oh Abdurrahmaanii warra haadha Ano wanni mataa keessa na nyaate haa gammaa. dhaga'i Abdurrahmaani maate farso. Gandan nu galee bar deemee dhufee afarso na daabban nu galee bar wallahi gandan nu galee. Laa ilaaha illallah. Afarso. wallahi billahi ani gaafa Jawaar Muhammadi inni ijoollee gadabu jedhee maxxanse uf jibbe ani. Hiriyyama kiyya jedhetti dubbachuu hidhe malee uf jibbee siin jedha barbaake mana ilaa keessa taa'ee uf jibbe. Uf jibbe. Akoy Abdurrahman. Bar deemee gandan nu galee bar ante. Abdurrahman warra daabbaa. Apa gerbangan? Abdurrahman ayo. Bakka anjir. Abdurrahman buye. Lihat Abdurrahman. La ilaha illallah. Izbin kenya. Banagaraችን ላይ አንዋ ወይ ዋን ሸኬ ኢንተላ ወይ ሸኬ ቤታ Intala kam. namni dhibbisa di xiinxala wayii shakke beekta beera akkana bareeddu kana laalaan dubbaasuun hin harkaa bada shamara babbareedduu argodaasuun hin harkaa bada jookan jaartiiteetii mire Maali ta'u Nakana si biranta. maali qalbii baddaaree ta'u obboleessa kiyya. Hasu ati jaartii waan akkanaatu akka si jalan tar